Akkam jirtu daawwattoota Adaamaa Broadcasting Service daawwachaa jirtan qophii carraaf carraaqii kanaan duraatiin mata duree adda addaa isin biraan gahaa turuun keenya ni yaadatama. Arras namoota hojii mukaarratti waldaan bara 2012 kutaa magaalaa Daabee aanaa Angaatuu keessatti gurmaa'uun meeshaalee manaa fi biiroo keessaa hojjechaa jiraniin wal isin barsiisnaa. Nu hordofaan gamanumaan affeerraa keenya. Namoonni qarshii qaban walitti fidachuun gamtaan gurmaa'anii hojii garagaraa hojjechuun jiruuf jireenya ofii fooyyessuu bira darbanii namoota kanneen biroof carraa hojii ni uumu. Guddina biyyaa keessattis shoora isaanii ni bahatu. Waldaan dhuunfaa hojii meeshaalee biiroo Odaa kutaa magaalaa Daabee aanaa Angaatuu keessatti hojii mukaarratti bobba'anii argaman kunis kallattii kenname bu'uura taasisuun hojii meeshaalee mana keessaa kanneen akka saanduqa dhaabbataa huccuu keessa kaa'anii fi iddoo qaama itti dhiqatan saanduqa dhaabaa manaa wajjin hojjetamuu siree fi balbala manaa foddaa akaakuu adda addaa hojjechuun jiruuf jireenya ofii fooyyessuu bira darbanii namootaaf carraa hojii uumuu akkasumas tasgabbii sammuu argachaa jiru. Hojiilee garagaraa hojjechuuf buusanii baasanii itti yaaduu keessa ofii fi fedhii ofii dhaggeeffachuu hiriyaa fi maatii wajjin marii geggeessuu waan hojjechuu barbaannu sanarratti namoota ogummaa fi muuxannoo qaban wajjin marii geggeessuu kitaabolee gara milkaa'inaatitti nama geessan dubbisuun hojicha yoo eegalan galmi ga'iinsi isaatis ni mijata. Hojii hojjetamurratti galmaa fi milkaa'ina barbaachisu bira ga'uuf hojii tuffachuu dhiisuu hojiin ulfinaa fi kabaja ta'uu gadi fageenyaan beekuu haala yeroo kabajuu fi fayyadamuu gorsa ogeeyyii fi leenjii fudhachuun akka leenjii fudhanne sanitti hojiirra oolchuunis barbaachisaadha. Obbo Taaddasaa Raggaasaa jedhama. Waldaa hojii meeshaalee ijaarsa biiroo Odaa keessatti ogummaa garagaraatiin hojii kan jalqaban bara 2012 namoota 10 ta'uun qarshii 10,000 walitti buufachuudhaan iddoo hojii isaaniif ta'u dargaggoonni biraa bakka itti hojii jalqaban kallattii kennamee hojiirra oolchuu dadhabuudhaan nuti carraa arganne fayyadamuun meeshaalee mukaa kan garagaraa hojjechaatii jirra jechuun dubbatu. hojjennu hojii mukaati fi meeshaalee manoota hundaa wanna hojii meeshaalee manaa jedhama hundumaa hin hojjenna. Waan hin hojjenne hin jiru hundaa hin hojjenna akka hojii mukaa jedhamu ba'e irratti karoora ba'e irratti yegguu eegallu qarshii muraasan jalqabne nama 10 taane jalqabne. Hojii kana jalqabuuf dursa gara 10,000 walitti baafnee turre nu 10,000 walitti baafnee akka carraa ta'e immoo iddoo nu boota iddoo hojii itti jalqabne sanitti ijoollee biraatu jalqabanii turaniyyuu isaan akka carraa isaanii fayyadamuu dadhabanii turanii nummoo meeshaalee isaaniis irraa gatii gadi aanaatiin irraa binnee fayyadamneet hojii gadi bu'aa ta'e gatiin nu gurguran yeroo sanii meeshaaleen ittiin bibbitan meeshaan mukaa yeroo san isaan dadhabanii gallakkisanii meeshaa isaanii san irraan immoo nu irraa bitnee itti fayyadamaa turre gara 10,000 baafnee jalqabne yeroo duraatiif. Baay'eetti ifaajii baay'eetti kaffalle yeroo duraatiif baay'ee ulfaataa haga waggaa tokkoof haga waggaa lama baay'eetti ifaanyi. Ogummaa qaban dabalatee hojii xixiqqaa fi meeshaalee suphaarraa jalqabuun hojii osoo hin tuffatin qindoominaan hojjechaa jiraachuus ibsan. Jalqabne meeshota gadi aanaa xixiqqaa jedhaman kana jalqabne yeroo duraatiif suphuullee jalqabne jechaan ogummaa san keessatti hunduu ogummaan qabanii fakkeenyaaf immoo akka ogummaa nan qaba ture durataan keenya immoo qalama dibuudhaan ogummaa qaba ture. Sababa saniin waan suphaa kanarraa jalqabne dura yeroo jalqabne hojii sin argannu waan hin beekamneef sababa saniin suphaarraa jalqabne namni waan xixiqqaa immoo akka qumsaaxinii maal nu ajajaa algaa sireellee xixinnaa meetira 1.20 jedhamu kana fa'aa xixinnaa kan isaan nu ajajaa sababa saniin beekamtii argachaa hojii ogguma san hojjennee nama dhiyeessuudhaan yerootti dhiyeessuudhaan nama itti horanne sababa kanaan hamma hojii amma irra jiru kana ga'uu dandeenya. Hojii xinnaa jedhamu kanallee oduu tuffatin tuffii malee hojjechaa akka guddannu
hamilee nutti horaa asiin nuun ga'e jechaan dura ta'an keenya jechaadha. Inni immoo baay'ee waan akkanaa kana waan beekuuf hojii akkanaa kana keessatti baay'ees tutture innis sababa saniin anis immoo ogummaa waan qabuuf ogummaa san wanna dhufe san hin dabarsinu waan dandeenyuuf innis ani waan hin dandeenye inni natti himaa inni waan dandeenye immoo warra kontiraata hojjetan ijoollee fidanneet wal biratti qindeefneet hojii sana walirraa barumsa walirraa fudhachaat hojii sana guddisaa ta'u dhufne yeroo amma kana dirasi. Waldaa isaanii keessatti namoota 10f carraa hojii uumuu danda'uu fi hajajni yoo baay'ate hojjettoota qacaranii hojjechiisaa jiraachuu akkasumas meeshaalee mana keessaa hundaa hojjechuu ni dubbatu. Amma ijoollee toora 10ti ijoollee hojii hambanneef dhuunfatti ijoollee ammas dhaabbataan kan hojjetan jechaadha. Ijoollee 10 yeroo darbee immoo hojiin nutti baay'ate kontiraata illee fidee inni hojjeesna kara ijoollee 3-4 yeroo seenaniin qaban kontiraata meeshaa gurguddaa akka kichinii faa girgiddaa qumsaaxinii faa jedhaman kan yoo nutti baay'ate nuu oloo ta'e isaan galchineet hojjechiifna annurra ajeenni hoo baay'ate sababa isaanii hojjenna hamma meeshaa duraa irra xiqqaasa irra hin ta'in hamma bal'inaan meeshaa guddifne meeshaa gurguddaa hojjechaa irra yeroo ammaa jechaadha. Sireeyin hojjenna, soofaayin hojjenna, kichiniin hojjenna, girgiddaa qumsaaxiniin hojjenna, soofaa teebiliillee hojjenna, teessoollee hojjenna, xarapheezaa waliin, fireenchi doorii balbaloota hojjenna, saanqaa mana keessaa hojjenna, meeshaalee biiroo adda addaa isaanillee hin oomishna. Bakka hundaa hojjenna jechuun hin danda'amu, daawwachuunis hin danda'ama. Mugni meeshaalee mana keessaa fi biiroo keessaa hojjechuuf isaan itti fayyadaman asuma magaalaa Adaamaa fi magaalaa Finfinnee irraa kan argatan akka ta'e ibsan. Mukoota kana toora Adaamaa irraa hin arganna kaan immoo Finfinnee irraa hin arganna. Akka waddeessaan jedhaman kun amma asitti argachuu hin dandeenyu balbaloota waddeessaan hojjetaman hin jirani isaan asiin argachuu hin dandeenyu Finfinnee irraa finna. Finfinneedhaa arganna achii fichisiifamna kaan garuu asuma Adaamaadhaa. Hanafes immoo achiis kaffinnu hin jira hoogatiin qaalee achii dhaqnee fidannee dhufna achi wayya xiqqoo yeroo haalli gabaatis baay'ee waan rakkisaa ta'eef yeroo nutti tole Finfinneesi fidanna asiisi fudhanna. Kanaan dura kutaa xiqqoo ishii kireeffachuu fi haati hoogganaa isaanii kutaa meeshaalee keessa kaawwatan kan kenniteef waggaa 3 itti fayyadamaa turuu dubbachuun waggaa darbee jalqabuudhaan mootummaan lafa kennee fi haalaan hojjechaa akka jiranis ibsan. Mana xiqqaa takka keessatti hojjennaa turre manni teenyallee maal dhiphoo takka turte. Kaan immoo haati durataa keenyaa kan mana isaanii kutaa takka xiqqoo immoo keessa teechisnee meeshaa keessa teechifannee waan nu hanqate ishiin nu kennaa nu gargaara yeroo waggaa 3f nu gargaaraa turte ishiinis carraa guddaa nu banta ishiinillee sababa saniin jennee iddoo kana mootummaa kana fakkaatu kan nu eeyyamee nu kennee haara humna waggaa tokkoof ji'a 8 lafa mana kana galle amma akka duraan laallu sanii miti baay'ee haala mootummaan haala nu mijeesse kun iddoo mana kana jechuun waan hafu immoo adda addaa waan barbaannu hin jirani isa immoo tuura biraatiin immoo durataa keenya wajjin waliin mari'annee waan gaafannus hin jirani akka liqii yookaan immoo waan zamanaawaa maashinoota adda addaa hin barbaanna jenne kanaan dura dhufanii nu daawwatanii rakkoon qabu waan liqiidhaan hin jedhani waan sanis ni mijeessina hin jedhani jiru ka itti deemnaa itti fufna jechaa irraa kanaan immoo baay'ee nu gargaaranii isaanillee baay'ee galatooman jennaa hojjettoonni mootummaa warri ganda kanarra hojjetan hundi isaaniitu carraa guddaa nu kennan kana argachuu jechaan waan guddaadha. Nu yeroo san bakkee tana achi hingeechoon kecha hojjechaa turre. Hamma garuu asii balbala irraa kaaftanii haga dhuftan kana dirasi hamma inni ga'u laala. Kanallee isaanillee baay'ee galateeffannaa isaanillee baay'ee galateeffannaa irra deddeebinee jechuudha.
namoonni hojii tuffachuu dhiisuun waan argatanii fi bakka jiran hundatti hojiin kabajaa fi ulfina ta'uu beekuun hojjechuun jijjiirama fiduu akka qabanis ibsan. Hojii tuffii malee hojii adda addaa kun xiqqaadhaa kun gadi aanaadhaa jedhan tuffii malee hojjetanii hoo isaan hojiidhaan itti dhaamanii sammuun isaanii itti amanee wanna sanoo itti hojjetan ta'e wanni isaan dhibuu hin qabuun jedhan warri hojii tuffatu hin ta'in alatti hojii warra hojii hin hojjetu hunduu gadi ka'ee akka olii ga'uu danda'u anuma beekame garuu yaa namni hoo jedhamu immoo namni akkuma namummaatiin waan gargara ta'eef yaada garaagaraa waan qabuuf hunduu har'uma hoon argatiin jedhee yaada namni ta'in rakkinaan nutti fide amma kana har'a qacarame har'uma damoota amma sanii maaliif hin arganne jedha gadi aanee itti aanee hoo jedhu inni bira hin ga'a rakkoo hin qabu akkasitti oduu yaadanii hojii irratti xiiqii fudhatanii oduu hojjetanii hin jedhaan. Ogummaa bakka hojii isaaniitti hojjechaa jiran keessaa hojii balbalaa ta'uu himuun balbala 2 hojjetanii xumuruuf yeroo torbee 2 kan isaanitti fudhatu akka ta'e ibsan. Ani kaa hojiin ani hojjedhu hojii saanqatii balbalan hojjedha yeroo baay'ee mana kana keessatti balbaloota jiran anatu hojjeta anatu hordofas an hojjetu sana amma fakkeenyaaf kun balbala sooliididha jedhamee hojjetamu balbala kana amma hojjechaa jira. Akkuma laaltan mummuree keechaa baasee fixeera diizaayinii irratti baasaa jira kuni hunoo asirratti akkanatti gala asirratti rukutama kuni boca kanaan kana keechaa immoo hamba'an hin jiran as keessa galan no kanneen fakkaatu kunneen as keessa akkanatti galanii kana fakkaata kun amma asirratti rukutama jidduun isaatis kunis as keessa seena as keessa seenanii rukutamanii kuni baay'ee hin tura yeroo nama fixaa karaa torbaniif baree fixa balballi 2 jechaadha karaa torban tokko hin fixan kunneen. Ogummaan kiyya kan biraa kun qumsaaxiniin hojjennaa girgiddaa. Kutaa hin qabaa fooxaa maal as keessa godhatu asirratti fayyadamu kunillee asiin laayitii qaba ibsaa qaba kunillee akkasuma kunneen immoo harkisaa waan qaban masaabaa jedhamani kunneen immoo as jalaanis waan akka mistiraa maal an qaban hin qabu jalaan. Gatiin isaa kaareedhaan yeroo ammaa baay'ee meeshaan waan qaala'eef amma dabale malee duraan irree baay'ee kara 17,000 turanii amma kara 26-25 ta'anii jiru kana fakkaatanii kunneen illee kun meeshaalee akka warqii fa'aa karabaata fa'aa maal as keessa godhatu. Oomishuudhaaf yaa diizaayinii barbaachisaa iddoo manaa saniin lakkaa'ama iddoo itti hojjetamu sun dhaqamee lakkaa'ama iddoo saniin diizaayina isaan barbaadaniin kun amma fakkeenyaaf balballi isaa shaatariidha jedhamuun jira barri immoo balbala hambanamuun kan hojjetamuun jira diizaayinii barbaadaniin hojjennaaf fuulleen isaa yuuviidhaaniin hojjetama keechi isaa garuu kun laamineetiidhaan hojjetame balballi isaa garuu yuuviidha yuuvii jedhama. Kuni karaa torban tokko caalaa fudhatu. Balballi muka waddeessarraa hojjetamus baay'ee bareedaa akka ta'e dubbachuun hojjechuuf yeroo dheeraa kan barbaadu akka ta'e ibsan. Wani soolidii jedhama waddeessaan hojjetama. Kana mukoota kana finfinneedhaan finnaasiniin jedhe duratti ibsaa isinii baasuun kanneen kun baay'ee mijaa'aan ta'e baay'ee kan bareedu balballi hoo gaxxamame immoo argitanii waa baay'ee bareeda akka amma asitti hojjeta kanatti qofa waliin ta'in gubbaan irree wanni galuu hin qaba
isaanoo galan akka badii kana bareeda meeshaan waddeessaan hojjetamu. Garuu fuuldura irratti kan hojjetamu. Kunillee kaareedhaan hojjetama. Gatiin isaa ifa ta'uu baatus yeroo ammaa baay'ee gatiin isaa ol dabaleera. Kara ji'a tokkoo fi torban lamaa fixa hojiin kun hojjetamee dhumudha. Baay'ee wanneen tuni takka takkaan hojjetamti. Firee takka takkaan. Tunillee takka takkaan hojjetamti. Sukkuumamee hojjetama. Yeroo hojjetamullee kana keessa immoo kan galu hin jira. Mukoonni keessa seenan hin jira. Inni irratti rukutamu jechaadha. Kunneen irratti rukutamu keessa kan galee hojjetamu hin jira. Kanneentu jira. Kun baay'ee nama boonsa hoo gaxxamamee oduu ilaalame baay'ee bareedaadha balballi kun. Namoonni carraan hojii uumameef keessaa dargaggoo Fuwaad Siraaj meeshaalee adda addaa hojjechaa jiraachuu fi galiin isarraa argatus gaarii ta'uu dubbata. Kan hojjedhu meeshaalee manaati. Saaxinii meeshaalee manaa ni hojjenna. Ni danda'ama uumaa kan daangessu hin jiru. Ni baranna ijoolleenis nu dhaalchisti. Uumaa kan rakkisu hin jiru barachuudhaaf. Kaffaltiinis baay'ee bareedaadha. Haalli jireenyaas shaggaadha waan jedhu. Dabalataanis dargaggoo Biruu Dassaalany ogummaa ijaarsaa waggaa 10 ol qabaachuu fi bakka nyaanni itti qophaa'u saanduqaa fi siree akkasumas meeshaalee kanneen biroo akka hojjetu ibsa. በኔ ሙያ ቁም ሳጥን፣ ኪችን ካቢኔት፣ አልጋ የመሳሰሉትን እሰራለሁ። እዚህ አሁን ኦልሞስት 1 አመት ሊሆነኝ ነው። ይሄ ከሌላ ቦታም ሰራ ነበር ከዚህ በፊት። በልጅነቴ ነው ሙያውን የጀመርኩት። ባለሙያ ያገኘሁት በቅርብ ነው። ያው በእዳትነት ነበር የቆየሁት። አሁን ደግሞ እዚህኛ ቤት ከገባሁ 1 አመት ሆኖኛል። Ergan asitti qacaramee hojjechuu jalqabee waggaa tokko guuteera. Iddoo biraatitti daa'imummaan wannan jalqabeef namoota ogummaa hojii kanneen qaban jala hojjechaan ture. Amma yeroo dhiyoo keessan ogummaa kana dhuunfadhee hojjechaa jira. Ogummichi kun erga baratamee jaalalaan hojjetamus baruuf tattaaffii fi carraaqii baay'ee barbaada. Gama barumsaan barachuun baruunis ni danda'ama. Anis namoota ogummaa hojii ijaarsa qaban jalatti akka gargaarattiin hojjedhee bare. Bakka kanaan dura waggaa 10 hojjechaa turetti namoota baay'ee of jala hojjechiisuun ogummaa ijaarsaa kana akka baran taasise. Gara fuula duraas ogummaa kanaan dhaabbata dhuunfaa kiyya banachuun tekinooloojii fayyadamee hojjechuudha. Hojii barattoonni barumsa xumuruun hojii dhabeeyyii ta'an hamilee ittiin hojii kana baruun hojjetanii of jijjiiruun yoo qabaatan hirkattummaa maatirraa bilisa ba'uu qabu. አሁን ይሄን ለመስራት ሙያው ለመልመድ ሞራል አይኖራቸው። ያው ዛሬ የሚያዩ ከሆነ ሞራል አይኖራቸው፣ ግን ነገን አስበው የሚሰሩ ከሆነ የተሻለ ለውጥ ይኖራቸዋል። ወይም ሙያው ላይ ጽናት ኖራቸው ቻሌንጁ የሚቋቋሙት ከሆነ ነገ ላይ ትርፋማ ያደርጋቸዋል ብዬ አስባለሁ። Qindeessaa wiirtuu aanaa angaatuu obbo Yaadataa Fidaa kallattii mootummaan qabatee deemu keessaa industirii manaa manatti hojii dhabeeyyiin hojjetanidha. Innis warreen haala mijataa hin qabneef haala mijeessuun akka namoonni waldaan hojjetanii ibsaa fi bishaan galchuun akkasumas liqii ni mijeessinaaf jechuun ibsan. Waa'ee waldaa kana amma mootummaan kallattii qabatee kan deemu keessaa industiriin manaa manatti kan hojjetamu jira. Industiriin manaa manatti xiqqeessanii maallaqa dhabanii yookiin iddoo dhabanii tokko mana ofiitti kan hojjechaa jiran sun mootummaan gara gabaatti baasee iddoo mijeessee liqaaf isaan mijeessee bal'isanii akka hojjetanii fi gabaa keessa galanii hojii dhabaa bal'aadhaaf carraa ogummaa kanaan akka uumaniif gahee guddaa taphachaa ture mootummaanii. Isaan gahee guddaa taphatan keessaa immoo waldaan kun isa tokko jechaadha. Mana isaaniitti hojjechaa kan turanii carraa mootummaan lafa kaa'e kanatti immoo fayyadamuudhaan mootummaan waan isaan mijeessu hunda isaa mijeessee fi bootaa kennee fi liqaa mijeessee fi wanta hunda bishaan ibsaa wanta hunda galchee fi akkuma argitan kana miseensa waldaatiin ala hojii dhabaa hedduu isaanii of jalatti qabanii ogummaa babal'aallee babal'isaa jiru waan ta'eef mijeessee jira. Ibsaallee fi galchee jira. Bishaan illee qaba hojjetan kun gizee bahu
shaaworii isaa dhiqatee shinti beetiin qaba waan ta'eef kan hunda kan mijeessuuf mootummaadha ture. Bidirallee baankii seenqirraa mijeessee fi waan isaan rakkisu ogummaa leenjisaa ta'u ogummaa faayinaansii haa ta'u irra darbee walitti hidhamsa gabaa piroodaaktii isaan oomishanii lafa jiran gara gabaatti illee baanii tokko gurguraniif walitti hidhamsa gabaa bal'aallee hojjetaafii jira mootummaanii hojjeteefis jira jechaadha. Hojii waldaalee qulqullina yoo qabaate meeshaaleen qulqullina qabu gabaarrattis ni barbaadama. Mootummaanis hedduu oomishaa fi gurgurtaa ni mijeessaa fi nus qaamolee dhimmi ilaalu wajjin mari'achuun waan mijeessuu qabnu mijeessatii jirra jechuun ibsan. Tokkoffaan asitti isin gurguratu. Namni kan laalu kan dhufee ta'uu isaan barbaadu maanni ogummaa fi kwaalitii hojii isaaniiti. Pilaas immoo mootummaa iddoo gurgurtaa mijeessee jira jechuudha. Iddoo itti oomishanii mijeessaa fi iddoo gurgurtaa itti mijeessaa jechaadha. Kabiraa immoo sadarkaa hundatti waldaan kun maal akka hojjetu uummanni maal barbaada akka jedhu nullee qaamni kun ilaalamu wajjin dhufnee laallee gabaan isaanii yookiin hojiin isaanii ifatti beetoo akka hojjetan baay'ee isaan gargaara. Mootummaanis immoo noormaalii bootaa gurgurtaa mijeessee jira jechaadha. Amma mootummaa fakkeenyaaf amma amaleetti illee kan mijeessee jira. Lamaffaan immoo toora humna ibsaatillee mijeessee jira. Kana bichaa odoo hin taane humna ibsaa yoo hidhatte amma zayitiin akka garaa keetti bitattee deemuu dandeessa. Even sadarkaa daandiirratti illee gabba'uu jira jechaadha. Kanaaf bootaa hundatti iddoo oomishaan mijeessaa mootummaan iddoo gurgurtaa immoo namni hojii isaan ilaalee ta'uu irraa dhufee tiraanspoortiidhaaf illee akka mijatutti iddoo gurgurtaa kana bichaaf odoo hin taane waldaa hedduu isaaniitiif mijeessine jira jechaadha. Maayikiroon gurmaa'ee adeemsa ja'a keessa darbuu qaba. Mootummaan ulaagaalee isaaniif barbaachisu hundaa ni guutaa fi waldaan kunis amma namoota 10f carraa hojii uumaniiru. Kana caalaa akka hojjetan leenjii dabalatee waan isaan barbaachisuun ni deeggarra jechuun ibsan. Qajeelfama maayikiroo keessatti daa'imaa wal fakkaata. Maayikiroon ni dhalata ni guddata jechaadha. Guddatee akka nama kamittuu iddoo gaarii ga'a jechaadha. Maayikiroon nu gurmaa'a. Gaafa gurmaa'ee sadarkaa ja'a jira sun keessa darbuu qaba ture. Gaafa sun keessa darbee mootummaan maal godhaa fi amma bootaa bal'aa kaaree 10,000 mijeessaa fi gara investimantiitti ce'aa jechaadha. Kanaaf sun irratti kaapitaalli maallaqni mootummaan ergaa sun mijeessuuf illee maallaqa guddaa sadarkaa biyya alaatti illee akka dhiyeessuuf addunyaa keessatti illee gabaa dorgommaa ta'e akka mijeessuuf maal godha mootummaan liqaa guddaa mijeessaa fi iddoo bal'aa mijeessaa jechaadha. Sun keessatti carraan maayikiroo tokko isa kana ture. Ni ce'u abbaa qabeenyaatti erga ce'an booda sadarkaa guddaatti akka hojii isaa babal'ifatuuf wanta hunda mijeessaa fi jechaadha mootummaan. Sadarkaa magaalaa keessatti iddoo barbaade ta'e magaalaa keessaa iddoo mijeessaa fi warshaa kabiraa barbaade ta'e kanarraa guddatee warshaa guddaatti waan ce'uuf iddoo bal'aa bootaa warshaatti lafa inni barbaadu karoora isaatiin lafa inni dhiyaatu mootummaan mijeessaa fi pilaas dammoo kanarratti maal godhaaf faayinaanshaalii bifa inni isaan dhiyeeffataniif mootummaan mijeessaa jechaadha. Kanaaf waldaa kana caala amma nama 10 nama 20 of jalaa qaba. Nama 200 nama 300 carraa bal'isee akka uumuuf mootummaan halkaniif guyyaa irratti hojjetaa jirasi. Tirfaamaa ta'aa jirus immoo wantoota magaalaa keenya keessatti argaa jirtus namoota eessaa kaanii eessaa akka ga'an isaan jalatti immoo carraan meeqa akka jiru nama hundatu beeka waan ta'eef kanaaf nuti halkanii guyyaa isaan deeggarra. Gaappii leenjii yoo ta'e gaappii leenjii sadarkaan leenjii kanarra jiru balataa inni bira jira waan ta'eef faayinaanshaalidhaan baankii siinqee nu bira jira waan ta'eef akkasuma ogeeyyoonni hundumtuu isaaba herreega isaanii kan hojjetu leenjii kan kennuuf walitti hidhamsa gabaa kan kennuuf waan isaan rakkatan jala bu'ee kan deeggaru hojjetaan mootummaan aanaa irratti ramadee jira waan ta'eef rakkina kamittuu isaan hin quunnan maaliif ilma keenya waan ta'eef guddifna ilma keenya immoo biraan fagaattu yeroo yerootti wanti inni rakkate jala buunes deeggarraa kana biratti immoo manni marii aanaa jira itti aanaa bulchaa yookiin bulchaan kan hoogganamu rakkina waldaa isaaniif dhufu hundasaa mana maree kanaan teenye akkamitti guddachuu qaba maal mijeessuu fi qabna eessa ga'uu qaba kan jennu isaa wajjin yeroo yerootti mari'anna waan ta'eef manni maree keenya illee aktiividha yaaddoon qabnu nuti amma nuti kan rakkanaa jiru
namni chaalenjii keessa galee chaalenjii keessa immoo gara bu'aatti akka ce'u isa malee rakkina hin qabnu. Anama mana kooti waan humna kooti fayyadamuu qabu laalladheera boru deebi'ee isaanii irraa hojjisiifachuu hin barbaada. Kanaatiin ibsine namni leesiin ibsu si galachaadha. Nutu ibsuu qaba ollaa keenyatti nuti ibsuu qaba. Walitti dhamsa gabaallee naannoo keenya finnee mana keenya keessatti yoo kan hojjisiifannu ta'e laalchifne walitti dhamsa karma keenya illee baay'ee lallaalaa ture. Balballi kun amma baay'ee bareeda ture. Odoo humna qabaadhee hojjisiifadhe natti tola. Qumsaatiin achi keessaa baay'ee natti tolee jira. Odoo humna qabaadhee nan hojjisiifadha. Garuu gaafaan humna qabaadhee hojjetutti immideetrii mucaa koo biran dhaqaa jechaadhaan. Daawwattoota keenya qophiin caarraaf carraaqqii har'aaf qopheessinee isin biraatiin gahaa turre isa kana fakkaata. Qopheessee kana isiniif dhiyeesse ani Xibaboo Hordofaa. Qophii birootiin hanga walitti deebinutti torban nagaa isiniif haa ta'u.